Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota BBS oduu galgala kanaatiin isinitti hima oduu wajjin an Aarif Ahmadi. Oduu keenya kan jala qabaatiin obbo Jawaar Mohammad dabalatee hidhamtoonni siyaasaa biraa hidharraa hiikamuuf akka ta'e gabaafame. Akka maddii oduu marsariitii hambaa diijitaal ganamaarraa muddee 20 bara 2020 akka maxxanseen hidhamtoota siyaasaa mana hidhaa jiran gadhiisuuf gara mootummaatiin murtirraa gahamuu fi hojiitti hiikamuuf qophiirra jiraachuun dhagahamee jira. Akka gabaasaa kanatti adda durummaan hidhamtoonni siyaasaa akka hiikaman dubbatamaa jiru kanneen ajjeechaa artistii Hacaaluu Hundeessaatiin wal qabate hokkara uumameen hidhaman keessaafuu hoggantootaa fi miseensota paartilee siyaasaa Oromoo ABO fi KFO kanneen ammaaf baay'inni isaanii hin mirkanaa'in akka ta'e gabaafamee jira. Dabaluunis torbee dabre keessa manguddoonni biyyaa mana hidhaa Qaallittiitti ergamuun hidhamtoonni siyaasaa akka gallakkifaman murtirra gahuu fi qophiin jiraachuu hidhamtoota siyaasatti himuu maddeen amanamoo jiru wabeeffachuun hambaa diijitaal gabaasee jira. Kana malees tarkaanfii hidhamtoota siyaasaa hiikuu mootummaan geggeessaa jiru keessatti hoggantoonni paartii Baaldaraas obbo Iskandar Naggaa fi Sintaayyoo Chokkol ni hammataman jedhamee eegama. Torbee dabre keessa manni maree ministeerota yaa'ii isaa lammaffaa geggeesseen wixinee koomishinii marii biyyaalessaa hundeessee lafa kaayuun akka raggaasifamuuf gara mana maree bakka bu'ootaa uummataa erguun ni beekama. Koomishiniin hundeeffamuuf jiru kun qaamota walaba ta'aniin akka hogganamu kallattiin kaayamee jira. Tarkaanfii mootummaan hidhamtoota siyaasaa hidharraa gallakkisuu kun yeroo dhiyoo keessatti kana eegalamu yeroo ta'u kunis qophii qaama marii biyyaalessaa geggeeffamuuf jiru akka ta'e keessa beektonni himan. Kana malees adeemsa marii biyyaalessaa ilaalchisee hoggantoonni paartii Bilxiginnaa fi naannolee marii kana jalqaban yeroo ta'u labsiin kallattii marii biyyaalessaa akeekuu fi hoggantoonni koomishinichaa yeroo dhiyootti mana maree bakka bu'oota uummataatiif ni dhiyaata jedhamee eegama. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii bahaa carcara keessa sossoo'u miseensota haarawaa eebbisiisuu ibse. Waraanni bilisummaa zoonii bahaa damee carcar kana jaala hambisaa seenaatiin hogganamu humna waraanaa haarawaa je'ootaaf leenjisaa ture guyyaa kaleessaa eebbisiisee dirqamaaf bobbaasuu himee jira. Akka miseensi waraana bilisummaa Oromoo BBS dubbise kun himutti miseensonni waraanaa kanneen amma leenjirraa bahan kun guyyaa eebbifaman kanarraa jala qabanii dirqama isaanitti kenname fudhatanii hojiitti bobba'anii jiran. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii bahaa kan jaala hambisaa seenaatiin hogganamu kun naannicha keessatti yeroo garagaraa tarkaanfii humnoota sirnichaa irratti fudhataa turuun kan yaadatamu yeroo ta'u dhiyeenya kanas aanaa Odaa Bultuma Araddaa Saaqataa keessatti tarkaanfii fudhataniin waraana mootummaa lama ajjeesanii hidhamtoota shiraan hidhaman hidharraa baasuu ibsee ture. Gama biraatiin waraanni bilisummaa Oromoo naannicha keessaa sossoo'u humna isaa jabeeffataa waan jiruuf qarree fi qeerroon Oromoo hundinuu akka itti dabalamanii leenjii fudhataniif yaamicha dhiyeessanii jiran. Akkuma beekamu godina Harargee lixaa baha Oromiyaa jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo cibaa lama bitu kan godina Harargee lixaa keessa socho'u chaartar jechuudha. Guyyaa kaleessaa qeerroowwan gartee kaleessa qabsoo kana nagaa dhaabaa turan isaan kana leenjira turanii guyyaa kaleessaa eebbisiiseedhaan akkuma beekamu diinaa